Malik, skilled labor, Minister of Skills. I think it's the Minister of Skills and Employment or something like that. But they are exporting unskilled, uneducated, untrained young female workers. Jolle bagno dal kamne, jolle mutan no kamne, deki kahan kamne, ahan beke. Therefore, because Arvadiki, we are the lowest criminals. I think we get like 1/3 of what Filipinos get. Ehan aku jelekan ni. Naga biya kan, roro, ajecha, rahabine. Anda kan musa kan? Anda kan mama? Tidak baru ya pun? Amma boleh kan? Itu ni kaya ada dasar apa kamu? Maling garing dia kira. Biya amma lola dahne tasjab base ni. Humna kamu beko kamu hunda gara biya budi su bisa su. Mari kita abso yani aku ko ni. Gati apa di rumah kaja buku. Rumah kaya ni tahu kaya ni. Ada yang kaya ret sama mu abe. Botumma ini garan ni. Maka orang ko kaya sama ni rumah berbara kaya sama kan. Lamin kalau ni rumah rumah kaya sama kan. Kasih bukan bodoh kamu bodoh nak dulu. Humna nama hojjeta biara terbu. Amma Kenya nanti dia juga. Kenya kaisa Philippines, India, Budina India kaisa kontribusi juga atau humna nama biara berhamil. Karena wacura amat gidam ya lupa amat 10 years from now humna bara alat terbu khana dan terbu Kenya di jumpa tu. Immense potential namni simbo umisa duloma dem kumnahara adalah berbagai dapat dia membawa asko mati di Europe is aging Asia is aging Japan is aging Korea is aging China will start aging very soon gagal itu labor berbadan gagal itu namni orang jadi sangat orang berbadan Ogon kurang di dalam asli maupun adunya lagi jika pun tidak tahu deh. Balas apa di Jerman dia macam di negara Eropa itu ini tak ada itu besar dia macam di dunia apa pun. Sakti kamu besar dia macam. Saudi Arabia revolusi pun tak ada. Lucar ada. Opportunity kerana kita bukan jadi pun. Dia kaya sakti namni versi musuh. Becomes dan dehi umat apa sama deh. Nasi hote, ha nama Allah lu doktor hote, nama Allah lu engineer hote, ha wakon su dan kaca ke suku dan sanira demo aha kadendo. Tahu dan tahu apa? Anak mama dia kaya orang aku kaya satu kok. Quality of education place. Ulpuli na bermula po Yesu. An akan dia kilokan, akan English juga, akan goji tegralau. Godu ke tak bisa dihiti. Aku orang artis. Bukan akan kaya jangkap soal ini, akan kaya susah untuk menjadi. Jauh, ekonomi kompetisi. Workforce ini kaya, kerjaan kaya ini ekonomi kompetisi bakal dorong terbatas bukan? English, sekarang tu kita ni orang kontroversial ni, sekarang orangnya ki aman hoji lagi, aman orang tu boleh kena orang kan, elementary lah, apa yang boleh boleh, grammar kau kami, writing, speaking, sering kilo kalian jangan quality level course dalam bahasa itu. Gaban namni dia dalam kasih modal dia kasih dalam kasih dari itu, isi lo gaya ni kan, orang itu tak pun. Namus ni sinara ni yang kita sistem. Wani sinara sidalekan. Karoan juga pembodas bidang bodoh jadi buyan bukan. Kadang-kadang akan karaban. Maljeju. Amma sini. Rakyat akan cukup banyak dengan ada nasi.
humna namaa kana fiddeetti daleessifachuudhaaf bu'aa akka buuftanii garuu asitti bu'aa buuftanii buusuun hafee ba'aa yoo katisaa kan kaatu buuftanii waggaa tokko lama gargaaramu waan tokko waan baqataan biyya adda addaa godhan jibu tokko jiru osoo fayyaa shanan qabu fayyaa shan hojjaasa osoo fayyaa guutuu qabu kataa'ee wal bira nyaata haa osoo nagaa qabu si yaamee mana bakka godha oolu haa bara amataa gadaa ol guddachuu barnootaan muuxannoo isaa ogummaa isaa fooyyeffachuuf jedhu achumaa loogii kaameraan jiraatu sun biyyaa ba'a. That's a liability to a country, not an asset. Labor force in jechuun humna namaa isaan fayyadu osoo ta'e humna namaa humna isaanii nyaatu taatanii jechuudha. Sanbira dabree immoo dargaggeeyyii waan taatanii yookiin immoo ijoolleen ta'isanii. Yoo kararraa mayitee barnoota siituu daddarbee yakka keessa seentee waan adda addaa keessa seentee ba'aa itti ta'uu bira dabartaniiti balaa itti taatan jechuudha. Saya namni murataa jedhamu tokko Oromiyaa irratti tajaajila hoggaa ta'e yookaan ministeera yoo ta'e Kanadaatti propose godha. Kanadaan skill level 1,100 barbaada hoggaa jettee biyya adda addaa irraa gaafata. So namni Oromiyaa yookaan namni Itoophiyaadhaa sun kunuu hojjetaa ganaatiin qabaa jira. Waala balaalaan gaafa isaan tokko hojjetaan sun dhugoo muuxannoo ga'umsa barnoota ogummaa dandeettii afaanii efficiency gaarii qaba kan jiru ilaala. Lammaffaa dubbiin isaa kan mata dhufe sun Kaayiroo irraa Naayiroobii irraa fidne sun saboo maal godhe agamma beeki birikoo yoo mana hidhaa keessa qabaa hin taate welfare keessa qabaa hin taate hireen sun dhiphataa jettee kanaaf kan akkamitti irraa aanna qajeelu akka dhuunfaattis akka hawaasaattis akka sabaatti wal dalagamuu qabu jedhu warri biyyaa jedhamu. Akka dhuunfaatti ijoolleen amma dhuftan kun dhuftanii baay'ee keessa dalagaa argachuu dhabuun haraami. Kana fudhadhaa. Dalagaan dhuunfatinaa biyyatti injiinar ta'uu dandeessi. Biyyatti ilma shiyaaban yookaan ilma abbaa gadaa ta'uu dandeessi. Asitti ati bakka taa'e. Hammaalummaa irraa eegaluu qabdaa jechuudha. Hammaalummaa barbaadeen dhufin achuma taa'eeti takka waraana biyyi ta'e takka waraana kaan ta'e nama isaanii sirrii jechuudha waan dhufinas. Eegaan dhuftee dalaguu qabda jechuudha. Halee warra mandariitti maaliin ture? Full scholarship dhaan adeemaa dhufeeti full scholarship dhufe. Nyaata narraa danda'anii tiraanspoortii narraa danda'anii pookeet manii dhaafannaa dalaguu ture. Maaliif? Ummatiyaa fi ijoollee garaa garaa qabu. Dormii ijoolleen hojii baratu qulqulleessee jiru. Security kee poolisaas ta'e hojjetee jiru. It's very important. Sistema keessa galuu. Waggaa tokko dalagaa malee yoo ta'an yoo ariifatanitti kana dhufaate kaalgarii Torontoodha. Magaalaa qofa keessa wanti teessu hin jiru. Hiriyaa kee qofa wanti teessu hin jiru. Baadiyyaa ta'e saaskaan hin mul'atu. Wanti saaskaan jiru qofa jiranii. Bal'oo dha biyyi kun akka namaatti dalagaa qabaachuun barbaachisaadha. Lammaffaan naamusa. Nama sanii rakkoo qabuuti. Baqataan ollaa keenya hedduu amma Awurooppaa keessatti hoggaa galma kireessuu barbaade takka dalagaa appilaayi goote biyya kamii dhuftee qofaa miti si gaafatan saba si gaafatan. Amma immoo saba bira galanii godina gaafachuu eegalanii jira Oromoo keessatti. Innaa ijoolleen hangi takka maqaa nama balleessite. Dalagaa qaxaramuudhaaf galma kireeffachuudhaaf riskii namaas gochuu waan barbaadu jechuudha. Kanaaf dalagaa qabachuun naamusa jechuun maali? Akka duritti namaanii waltummaa namaanii wal arrabsaa. Wanni TikTok irra mul'atu ittiin taphachuun nice. Wal arrabsuun gadi bu'e baalagummaa mul'atuun kan ta'u social media
yaayyoo ta'e yoo qaanfachuu baatte faranjii qaanfatu hunduu hiikkatanii dhaggeeffatan. They watch your footprint on social media. Waan maqaa saba kanaa maqaa uummata kanaa ol qabu malee waan gadi qabu hojjetin amma jireenya keessa nama waliin lolina. Walumaa qofa illee lolina. Neetwoorkii godhaa nama biraa wajjin, shayyii biraa wajjin, saba biraa wajjin, warra afaan biraa wajjin. Afaan baradhaa. By the way, dubartoonni keenya kanatti simoo. Bukan galu kalau pada selain itu nas dari diri melaras bisa penemuan ini. Dua tahun ini kayaknya aman dekat lagi pada saat itu kayaknya itu dia pulang. Galu mau fi kadiro fi apa bang galu? Amat tidak masalah ini sampai lembur. Mana kata dia tadi? Oke, why? Galagan sakit tak terapa orang. Karena kau bilang Ahmad mau jauh, David mau ngomong, internet itu, mana udah kalau Filipin ya lo masih ada orang mana? Ini integrated into the Canadian way of life. Isin case akan membuat orangnya teru, persenti cerita isin berbagai. Asal kira kita you have to be a good Oromo Canadian. That requires adapting the culture and language of the society. Akan membantu. Work hard. Work hard. Integrate yourself to the society. Akan membantu kalau orang itu. Akan awasat itu. Akan awasat. Jangan main awasa. Tu ada. Gawe mesti kapsoda. Boleh singkau dan dia nyawa tolong sana orang dan dia. Increasingly, kaso Oromoda diaspora ra wala mata adi mali. Wani gabriel kesa tokko kaso Oromo hirkattumma diaspora irra baasu biyya gahe. Maali sinje biyya galchina. Hunda sani fere biyya galchine biyya wali dhayani garummo isin gahe argatte sanyas. Increasingly gara futura diaspora irratti hirkattumma siyasa keenya gadadde. Progressively, baru pada dari lala, kapsul, bukan dari kapsul Oromo galatan, bukan dari tiang, less and less, berduri di jalan tu mereka biar kita resource generate kucing dan dini, biar kita berubah kucing dan dini, biar kita dokumen dan dini. Arah abis angka dari bukti pada mana, biar kita resource generate guna kan lagi, biar kita namanya jalan itu pun. In gara fulduraan moo kanaddaran baay'ifachaa deemaa jechuudha. Amma booda namni siyaasa Oromoodha sagalee Oromoo godinoota adda addaa jiru aanaa adda addaa jiru Oromiyaa keessa jiru barbaada malee hedduu diaasporaa irra dirqama. Diaasporaa irra caalaa kan barbaadnuuf asitti nama gaarii taatanii nama boodachi akka jiruuf karaa akka tolchitan qoree akka facaaftan Oromoo tolchitanii akka mucucaaf kan goone akka tolchitanii barbaadna. Buddaan luar biasa. Ada yang berbeda. Karena mau bakal kau tu bakal nama tempat dia berbeda. Interi jabatan nama berbeda. Itu ahawas semua. The objective of the community organizations need to increasingly become member focused. Mana dia tu? Boros itu ni awas asal tidak double. Mungkin awas orang biara. Buri itu. Orang kata sekretar all. Kapso tipisu, akasih. Malah kau ni kamu, ada bersisu, hiriran bau, kanu. Amma kata di mana? Wanita balad dia kembali tajajila hawasa. Particularly, jolet korati menggudo terus. Hawasi menggudo ini galati mate tajajile. Kabajaan ingin gay sini, yolle gati nanti ni lagi sempurna umur. Akan itu tiada dur, jolle menggundu sama sebutu tu tekar boleh dia tu. Dalam jolle apa? Namu arke nukun tu kan, namu arke mengaji sah. Amma so injil dia lah. Dur menggundu tu kau tu belum. Namu unda tu punya hukum apa? Namu unda tu anak tidak.
Ma wasati war jaarsa jedhini adii aduu fi odu hawaasa fidaa bolla fidaa gosa fidaa biyyi malatti akkasii miti sistemni akkasii hedduu jiru namni keenya immoo ildarkeetii fi kan kanatti yoo baay'isanii yaa ta'u kan farfadu namoonni dhimma himaa barbaada namoonni wajjin waa'ee oomishootii fi waa'ee hirnaa haasa'uu barbaada waliin ooluu barbaada amma gara kanaan hawaasni gosoota jedhuun wonderful job akka dhuunfaattis kan baay'ee adda dhaabatanii akka waldaa hawaasatti fuudhee waliin firii jiru. Isinis amma gara dhiyaataa deemaa jiru jechuudha. Sooma tajaajila manguddoo irratti xiyyeeffatu. Tajaajila ijoollee irratti immoo kan fayyadu. Ijoolleen aadaa fi afaan eenyummaa keenya akka beeku qofaaniti. Sunis bareeda gahaaniti. Ijoolleen akka rool moodel wal taatu akka karaa irraa hin banne akka bakka hin taane oolu. Hedduu si dhukkaansina Oromoo qofa gootanii tokko gallakisaa. Haa Oromoo akkana dhagaahee akka deemu. Dhukkaansanii dhuma shari'aa fi gadaantummaa yoo ta'u waltajjii qorakkoo qofataa godhuu danda'u. Akka waliin oolan akka wal argan. Amma Usfaanaa ilaala. Usfaanaa is growing every year. Even ugaasni afaan Oromoo laaffattu Usfaanaa guddataa deemaa jira. Why? Because it's focused on the youth. It's focused on the young people. Ijoollee irratti focus waan ta'eef samarri dhufnaa ijoolleen aayyoo fa'aa cinkitee deemti. Waan isin gorsu fakkeenya Usfaanaadha. Ijoolleen yoo xiqqaate dalagattee waan xiqqee dhigdattuun akka dalagattu dirqisiisa akka wal gargaaran. Isin yoo mana keessa dalagan taate let them learn how to earn money. Ijoollee irra focus godhaa. Hedduu keessatti hin beekaa. Amma egaa fufuutan waggaa 5-10. So ijoolleen keessan amma on average around 10 years you know fakkaata 10 years 12. In 5 years you will be in trouble. Maali ijoolleen keessan teenage ga'u. Gaafas kophaa ati dalaga qabda. Aayyoon dalaga qabdi. Akka gaafa duraasitti hordoftanii eemaruudhaaf sitti ulfaata. Kanaaf you need community support. Kanaaf waldeenii hawaasaa Kanaadaattis dhukkoota adda addaa biyya alaatti ijaaramu kun parsantii 90 yoo xiqqaate parsantii 70 tajaajila miseensaa irratti miseensa jiru kan garii jiru irratti rakkoo biyyaa rakkoo waggaa galii gargaara. I think if you dedicate just 20% to Oromia and Oromos is fine. 80% you need to serve. Namni amma complainti yoo baay'ee dhufu maali? Naloo gaa'u ga'ee amma dhufu. Namni maaf fuduu maal fayyadame? Hawaasni waggaa isin bira dhufe waan fayyadamu. Ijoollee isaa yoo fide. Ijoollee isaa kana baratee waa fayyadamtee akka jiraatu dandeessu. Afaan Oromoo abbaan bilisa afaan Oromoo barsiisa. Afaan Oromoo barsiisna ijoollee. There are doctors, engineers, teachers among you. Volunteer godhaatii tuutoriyaalii kennaa bulkeetti irratti ijoollee dha. Volunteer inni ta'uu danda'a ilmu ispeekum. Organize boot camps. Field trips. Oromiyaan wanti field trip bakki akka keessaa deemani. Haalaala jira akka Oromootti waliin deemanii waliin akka taphatu. Kana community facilitate gochuu danda'u dha qabjeetti. Wanti tokko kan inni dhaga'u community kalaafisee abooshaan hiddimaatti hin baay'ee. Partially true. Namni maal ta'u namni abooshaa irratti community irra. Kusa abooshaan waan namni jedhan tajaajilti. Du'a jiru qofa irratti osoo hin ta'in gaafa cidhaa jiru gaafa tajaajila osoo hin ta'in ijoollee waliin oolchuu irratti wal wal'aanuu irratti wal gargaaruu irratti waan jiraniif abooshaa is building communities. Garuu abooshaan community bakka bu'uu hin dandeessu. Abooshaan akka goojjoo amma foogii kun yoo jiraatte kutaa adda addaa qabdi. Abooshaan akkas. Agoobarri isii haa godhu Oromummaadhaa jechuudha. Oromummaa yoo dhiibtan goojjoon xixiqqoo jiru san mana agoobara hin qabne taate. Manni agoobara hin qabne hoo? Gaafa bonaa namatti toluu danda'a. Gaafa gannaa gaafa wintarri dhufe dhukkeetu namarraa fa'aa jechuudha. Abooshaan Oromummaadhaan ala jiru. Masjiida bitattan jiran bareedaa proud of you. Charchii hedduu qabdan jiran wonderful. Jabeeffadhaa sunis bareedaa akka eenyu. Amantiin Oromummaa malee miidhaguu jirtu.
walautuwwan akka deemaniif jajjabeessuu barbaachisa. Kanaaf as reefu hoggantoota keessatti wajjin mari'annee jirra. Hawaasni waldaan hawaasaa wajjin qolaafachuu dhageenyee jirra. Walirratti fiksee waliigallee jirra. Isin akkasumatti laga waliin jaannee ergaa gabaabaa walii goonee waliigallee bifa waliigallee jirra. Osoo magaalaa kanaan baane waldaan hawaasaa jiru kana orannee sirreessinee deemnee jaarree deemnee jechuudha. Waggaa hirmattanii maal jenna? Galma galtanii galma hawaasaa? Galma hawaasaa galtanii mana? Asheen! Namni dilli kun osoo jiru guddaa ta'uu qabu. Galma qabaachuu qabda. Wajjin qabaachuu qabda. Bakka wajjin garuu immoo amareetanii maalaamaa jiru kiristanii lafa qodeen ta'uu osoo hin ta'in kajoolleen manguddoo irree jedhaman tajaajilu. Hirmaatatti kuwas dura jiran waldaa hawaasaa qaban amma mana gaarachuuf deeman kalee waadaa walii gallee jira. Anis gargaaruudhaaf waan hundaa gargaarree hirmaatatti waggaa tokko keessa mana gaarachuuf deeman. Isin bira mutuuf deeman jechuudha. Isin duubaa kaanii. At least tokko isin ammas waldaa hawaasaa deebitanii jaartanii deemuu irratti waadaa walii galuu isin ammas. Baatii takka keessatti waldaa hawaasaa deebitanii jaaruu yoo dandeessan sangoota immoo meeshaalee hirmaatanii buusa baatanii mana bitanii baatii jaayila isaa bitatan booda asitti illee mana bitachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif isinii fi Oromoo Oromiyaa fi miti? Biliin Oromoo Oromiyaa fi miti. Reefu turaanis Rashidaas waan inni isaa haasa'aa ture. This is very important. Iqqaatus business mataa ofii qabaachuun nothing like being your boss. Nothing like being your boss. Owning something is very important. Kanaaf business irratti warreen godha. Warri business ammoo Oromoo waan taatan qofaaf namni akkasii biraa hin eegina. Compete against other businesses. Quality, qulqullina. Yeroo dhuma keenya amma nama keenya reestoorantii bila. Reestoorantii balee nyaanni saftii nyaattee fi saftii itti nyaatu waliin fakkaata. Keessummaa bakka biraatiin qabatee dheettee itti kaafatu. Yoo baay'inaan akka qofamu ture gaafan biisii jiraachaa ture. Dheettee fuula jettee fatara biddeenaan sibiitu. Woo maal jenna daaboo ni jiru. Yoo nu godhu wanti go back to that place. Kanaaf warri biizinasaatis biizinasa bareedaa. Biizinasaan advertise godhadhaa utuu isin gargaara. Social media utuu isin gargaarti. Garuu immoo quality sun customer keessa gabbisu. Oromoo Oromoo sabni biraatis uummanni biraas akka dhufu. Yeroo qaba siyaasaan biyya hedduu naasa. Yeroo gabaabaa keessatti takka ni furra takka sabri jiru. In the coming very very short period of time. Takka lolli dhaabbatu qaba jedhanitti takka Itoophiyaa taskaara jiru qophaa'uu qabna. Saya cuma berani. Biji ummani kayaknya azab kayak sih juga. Azab yang Quran di Bible ada kayak insan literally happening. The country is dying every day. By the way, kalau jihad di rumah tu magi bodoh bodoh banget. Innawa serta beluman anak kita bapak kecil yang mungkin lah, kumi mau tu mau ditanya. Eda adamat takal tidak itu. Umni nagenya tu ko kontroban tidak ni. Umni nagenya tu ko kontroban tidak kabute. Jadi orang kita adamat. Bagi kita mereka lakukan seperti itu, hanya masa itu. This is a lived experience for people. The country is disintegrating by day. Abi beli cicilan dia nama aku suruh. Abi beli cicilan, oh itu caca ucur tu, kalau macam ni. Oh itu caca ucur dia, caca ucur. Ini kalau macam mana? Barang dia, oh shot untung
We will not allow him to do this anymore. Kanara Kedus Akamubat, we just ask you to understand us. Get to one in we will solve this. Biyasan, ummata keenya abiyya dabaraaru samboota biyyattii kararra deebifne akee qabsoo Oromoodhaa mirga abbaa biyyummaa ummata kanaatiif nagayaa fi kabajaa saboota biraa wajjin ittiin jiraatu gaafa irratti fuulleffannee deemna. Kanarratti namuu gahee qaba. Hojii guddaan kabiyyaa amma deebiin hin qabne. Hayyama Oromootiin malatti qilxee sheetuu hin danda'u biyyamma. Akka duratti guusaa bakka biraa yaammachuu moo? Warra ollaa dhaqee madee isa dur ollaa yaammatee dur dhaye. Gaafa namni hin dammaqeessa. Amma beekinni qaluun jiru manni Oromoo dha moo? Manni Oromoo immoo jallaa nama ajjeesaa oolu, nama fixaa oolu, jallaa osoo hubboon cabaa jiru qalamati. Tolerate the movement. I have full confidence. Oromo is in the case, in the Chala General.